Parada kayaknya lemih tanya tamarate. Haji kayak gitu. Tuan gitu. وبينين ميديا ومتامتي ما لك بقى يا رادبت بجورا ما بدي يا جماعه انجلتي بدي بدي اكمل تابع تكا وهنا من ناس كده تكا كمان يبري تكا كمان ما صابون بان لما حطون بان يلا ገንዘቡ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም? የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚሞዝቀው? ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም። ኧረ እባካችሁ ድረሱልን። ኧረ እባካችሁ ሀገራችን አፈቀድ ልጅ አለን ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታዩ አመት ከሁለት ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? ኧረ እባካችሁ ድረሱልን። Mana hidhaa kana keessa waggaa takkaa fi baatii sadii hin jira. Riyaad irraa kaasaniiti harki irraa na kaasaniiti haayir na buusanii haayir irraa fuudhanii ni galchan jechuun jidda na fidan. Sigalee kanaafuu namni gartee Riyaad bakki irraa galu jiran sanis Suudi Arabiyaadha mootummaa biraatii miti. Riyaad mootummaa biroo taatee jidda mootummaa biroo hin taane. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا يوتيوبي كيا وردفتوتا كيا الشام عركفوني بكم جرتان التنا من قبل سنبرا حاجراتو إيجا وردفتوتا كيا أبوليان كنا كسود عربية كستي من هيدا كسد درارما كيس جيران سجالي هاتانو في أبوليان كنا ربنا أبوليان كنا ركو كنا كيسانو هاباسو بيل كيساني هيدان كيساني دبين كيساني ركون هندي إساني تولجي rakkoo hamaa keessa jiranii yaa obboleeyyan kee warroonni miidiyaa irra jirtan miidiyaa hundarraa sagalee haa taanu fi obboleeyyan keenya boru yoo isaan du'an boon miidiyaa kanarraa boo'insa baay'isuu namoota akka faayidaa hin qabu har'uma odoo isaa ruhiin keessa jirtu boofi wayyaa rabbiin uummata keenya nuu haa baraaruu rakkoo keessaa nuu haa baasuu daddafitti ijoollee teenya rakkoo keessa jirtu tana rabbiin rakkoo keessaa nuu haa baasuu gara biyya isaanii nagaan rabbiin nuu haa galchuu rabbi furmaata nuu haa godhu ulamaan marti bakka jirtan mara du'aayii godhaa fi yaa obboleeyyan kee warroonni miidiyaa kana hojjetan hundi sheer godhaa daddabarsaa uummata keenyaa sagalee haa taanu obboleeyyan keenya bira haa dhaabbannu sagalee haa taanu fi har'uma haa boonnuu fi har'uma waliif haa dhaabbannu har'uma sagalee waliif haa taanu uummata keenya yoomuu sagalee ta'uuf qophiidha rabbiin nagaan daddaffitti furmaata godhee mana hidhaa mana rakkoo kana keessa rabbiin obboleeyyan keenya nuu haa baasu rakkoo hamaa keessa jiranii rabbiin nuu haa dhaqqabu daddaffitti furmaata nuu haa godhu rabbiin nuu haa dhaqqabu obboleeyyan keenya inshaallah yaa rabbitti daddaffiin nuu birmadhu obboleeyyan keenya rakkoo kana keessaa nuu baasi yaa obboleeyyan kee sheer godhaa namni miidiyaa irra jiru marti isaa dhageeffate obboleeyyan keenya sheer haa godhaniif sagalee haa ta'anii fi jajjabaadhaa yaa obboleeyyan kiyyaa namni dhagayin hundi isaa kan dhagayin hin jiru obboleeyyan keenya sagalee haa taanu obboleeyyan keenya bira haa dhaabbannu obboleeyyan keenya haa gargaarru sagalee haa taanuu fi an asumaan dhaamsa kiyyaa obboleeyyan keenya sagalee ta'uuf
dirqama keenya ba'uu qabna. Obboleeyyan keenya bira haa dhaabbannu feestaalii gurraacha uffannee rabbiin daddafitti furmaata nu haa godhu. Sagalee ta'inna rabbi nu haa awwaatu. Daddafitti obboleeyyan keenya maneedhaa keessaa baasee nu haa gammachiisu. Egaa jajjabaadhaa obboleeyyan kiyya. Bakka jirtan maraa du'aayii godhaa, sheer godhaa. Asuma na jajjabeessaa isin jedha. Ayya obboleeyyan kiyya nagaatti isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura. Asuma sheer godhaa daddabarsaa. Rabbiin daddafi furmaata nu godhe obboleeyyan teenna rakkoo kana keessaa nu haa baasu. Rabbiin nu bira haa dhaabbatu. Furmaata daddafitti nagaan gara biyyaa galanii daa'ima achi keessa jira, maanguddoo achi keessa jira, obboleessa keenya achi keessa jira, obboleettii teenya achi keessa jira, haadha daa'imaatu achi keessa jira. Kanarratti simmintoo qorraarra mijeeffa tokko malee garaa osoo hin nyaanne garaa qullaa hidhatanii rakkoo kana dhibee hunda baadhatanii beela baadhatanii dhibee baadhatanii adagaa hunda baadhatanii rakkoo kana keessa jiranii. Rabbiin lammii teenya rakkoo kana keessa ga'ee nuun haa jedhu. Waggaa hoggaan lammiin teenya rakkuma kana keessa jiraatti. Yaa Rabbi daddafi furmaata nu godhii, biyya teenya nagaa nu godhii, rakkoo tana keessaa nu baasii, daddafitti nu dhaqqabii yaa Rabbi. Akka lammuu biyya namaatitti deebinee rakkoo akkanaa kana lammii keenya muudanne yaa Rabbi daangaa tana nu godhii, biyya teenya illee nu duroomsii, biyya hunda yaa Rabbi simatu duroomsee teenya illee amma ga'ee nu jijjiirii. Rakkoo baay'ee keessa taree lammiin keenya yaa Rabbi ati nu birmadhu, daddafitti nu dhaqqabii.